akka galmaan geenyu yeroo hunda foddaa televiziyoonaatiin dabarsaa jira. Nuti isaan dandeenyu waan dandeenyuun haasawa inni dabarsuu fi kallattii inni kennu galmaan gahuudhaan qophiidha. Akkasumatti isinis qabeenya kana takkala lamarra waan adara isinii dhaamuu fedhu misooman bu'uuraalee as keessa jiru hundaa'u mana fayyaa qabi, mana barumsaatti akkasumatti waajiran mootummaa adda addaa cimsitanii akka eeggannaa gootanii araddaa kana dura ceesistaniin maqaa kiyyaaf maqaa bulchiisaatiin dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Arraan tana warri magaalaatiis agartan akka keessanitti gaara ol bahanii namuu laalee dhufee jira. Hangam takka dadhabbii akka qabu akka laalan barbaanneeti. Galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatooma bulchiisa